Guyyaa mati suufa fattee gujjiraa bar. Maal naan jechuuti yoo ta'u guyyaa rasuuf. Guyyaa mati suufa fattee eegubdee maa jira. Dhugaa maal naan jettame waan ofii amma anaa suufa uffatee namni ijoolleen saahibaa baarakallahu lakumaa wa jamaa beeynakumaa fil khayri jettee post nagooti maal naan jettame du'aa inaa gootamu na abaartamu mee maal naan jetta waan ofii. TikTok kana keessatti beektaa viidiyoon hin taane jechuun viidiyoon ati arguu hin feene. Viidiyoon namatti arguu hin feene osoma fireendiyyuu walitti qabduun. Osoma fireendiyyuu nama sanii walitti qabdu yookaan fooloo irraa kaafattee yookaan bilooggoote osoo hin taane osoma nama sanii fireendii walitti qabdu. Viidiyoon nama takka akka deddeebi'ee sirra hin dhufne. Yeroo namni sun poosate akka sirra hin dhufne yoo barbaaddeetiin jette waan gootu jira beektee. Dhugaa. Bakka tuttu jira. Bakka santuuta. Bakka santu kedda barfadha malee malee waan dabbadhu. Keessaa naan barreessitu waan ofii du'aa illee naan gootu. Maal jedhee? Ani ammoo yoon akkasii arge anillee sodaantii akkuma ati akkanitti anillee sodaantii takka tana beeta gisee takka amma tiktookiin ala yoon footoo ta'e arge onni tun dha'aniiti tiktook irratti laayivii irratti siin harkaa giseen ol seenuu nammas nama addaati poost godhe jeetii yaada tiktook irratti nama hedduu poostis godhe waan ta'eef garuu yoon instagiraam irra arge amma instagiraam irra akka tiktook kana magaalaan ittiin hin jirtu giseen achirra arge dha waan akka dhiiraa afaan nama sitti baddatteemu giseen arge wayaati faatee ni heerumte qalbiin tiyyatu ka'ee dawwaluu fi dawwaliif barreessiif. Akkasiiti amma yoo guyyaa san ani amma fakkeenyaaf poostiin godhu ati xiyyaa akkas firraa goota akkana agarre yoo namni biraa poost godhee agarte sooshaal miidiyaa xiyyaa biraa feesbuuk irratti illee yoo agarte dhaamsi ati guyyaa san naa qabdu maali haadhaaf waan ofii. Ansi jammal feesbuukii yeroo baay'een seenu torbaanitti harkata kan seenu yoo seenu naannoo akka bulii 15-20 akkasitti akka tasaa seenaa yoo seeneyyuu jechuudha. Gina ammoo nama suura hankee poostatuu fi wannollee yoo arge iskrool godheetuman dabarfadha malee. Humaa wanni ati wishnaa gootus hin jiru. Wanni naa hawwitus hin jiru. Beekta namitti takkatu iyyuu wanni ati addunyaa tanarratti osoo argame jetteetiin yeroo baay'ee filattu maali inni jennaaniin. Namni jaalalleen kee yookaan ammoo abbaan manaa kiyya guyyaa an du'u osoo naa waliin du'e jedhee filadhaa jette. Kanaafuu beeku wallaa. Jechuun wanni baga kana goote yookaan ammoo baga ittiin si ga'e wanni yeroo hin jiru. Naaf beektu nama yaaddee isaa waan ofii wanni akkanaa garuu ani wanni inni nama si dhaammadu maal ni beektaa? Ani ammoo yoon guyyaa san arge Baga ittiin si ga'e naan jettu ati garuu. Noo sanii miti akka sirba abduu keertu yaa fakkeershiuusoo yaa fakkeerish jammaroo haraan si walleessaniin si erga. Jechuun baga ittiin si ga'e naan jettaa? Gammachuu jechuun na dhibdullee na ulfaattullee jireenya kee keessatti akka itti gammaddu akka jaarsa saalee rabbiin siif godhuu fi akka gammaddeetti jiraattu filannoo keetitti akka hin sheenu inni du'aa siif hin godha. Siinillee niin jaakeessa anillee baga rabbiin guyyaa kana si garsiisee. Eegaa fakkeenyaaf maaliif jettaa? Atama fakkeenyaaf waan tokko wanni sun wanni irraa haappiin ta'e sun fedha kan kee irraa yoo haappiin ta'e of course ni jetta. An ammoo waan fedha kiyya irraa waan hin taaneef akkas homa gaafa dura sana eegaa jira garuu akkam goote. Jetta wallaa dhugaatiin jechuu jira barra. Jetta dhugamatiin jechuu jiraan. Barwaan ofii maarsha qaayirii naannaataa bakka itti irraa bu'aa waraa jaalla. Kannaa tana rabbi si badhaase beektaa gizeetti namaa kannaniif gizeetti namarraa fuudhan tana qabdaa beektaa tana na goostaa. Eegaa maaliif beektaa namni fakkeenyaaf yeroo san wanni hooma kamiinuu hin dubbanne zim jedheef waan takka namni tokko yoo
nama fakkeenya supermarketta deemuudhaaf uffatee bahe yookaan ammoo laga bakka bishaanii deemuudhaaf uffatee bahe ooli yoo jetteen yookaan naa wajjiin bakka biraa deemattee sii waliin qaamaan sii waliin bakka biraa deeme malee yaadaan achi jira sii galee. Kanaaf amma sa'a sanitti oolillee jechuun nama danda'a beekta. Deemillee jechuun nama danda'a. No deemi jechuun danda'u oolillee jechuu osuma danda'u iyyuu ginama bakka jiraa miti. Wanni kun fedhiidha waan ta'eef akkuma namni fedhii kiyya akka daangessuun feene fedhii namallee daangessuun feene. Sirri lekka bilashaa. Ammaa cal'ise. Yeroo ammoo waan ofii. Akkuma hundaa'u waanuma gaarii fi waanuma gammachuu qabuunsiif hawwaan. Beektaa addunyaa kanarra namni gammachuu waan ofii arguuf yoo jiraate waanuma hunda keessatti bultiin haa ta'u barnootaan qabeenyaan jireenya keessatti successful life nama si yaa'u keessaanis isa tokko. Atiilleen akkasuma naayyatta jeetiin hawwii qaba abdiillee qaba si gola. So kanaafuu waan ofii we will see what's gonna come in. Ate bareetti jennaan karaa kana jirti tuu gabbaataa jaani. Who knows? Eenyu beeka waan rabbii walii gootu. Inshallah kaatiin bakka rabbii gadiittis beekuu qabdaa bar. Dhugaa bakka rabbii gadiitti ilmi namaa ni niyyataa ni hawwaase garuu akka ilmaan namaa gahee waan san godhu rabbuma. Waan ati niyyattee hawwiteef hin argattu silaa ilmi namaa akka niyyatee hawwuun duuti tun silaan jirtu nam tokko duwwatan niyyatu akka jirtu beeyna malee manguddoo nama 80-90 duwan niyyatu ammoo duuti ni jirti. Akkasuma so tanaafuu waan ofii akhlaaqa qabda haala amalallee qabda bifaaf bareedinaas atu ifuuni agartaa siimuu ifeesa if agartee maasha Allah barwaan ofii ni bareeddaa daawwitee reef dhungachaa ooltaa. Jajjana waan bareeduuf itti fakkaadhaan. Silaa waan bareedduuf soo baatte gara teesseef hin laaltu. Gara harsi nyaattu gisee kanatti agartee baroofi. Gisee akkanatti kophaa kiyyataa waan sa'aatii akkanaa kana ta'a. Des jaa. Gisee kophaa kiyya ciisuuf, gisee kophaa kiyya taa'uuf, gisee kophaa kiyya nyaadhu qofan na dhaga'ama. Gisee san des jaa. Yeroo san garaa of nyaadhaa. Atummaan tun koyi obsa akkam qabda deef gaafadha. Ifiin haasootaan teessee walga'ii faa goota gama. An guyyaa walgahii godhu gaafa depreshinii wayii qaba aarii wayii qaba argitee. Nama walloluu haa ta'u dhimma wayii haa ta'u wanni wayii sammuu honkoo gaafa onoonne. Usuu ufiin haasa'u mana kana hunda qulqulleessee waa hunda godhee geessee ka'ee deebee ta'a. Usuu ufiin haasa'u. Akka kanatti gootee ufii kiyyaa odoo uf arrabsu osoo ufii kiyyaa waa meeqa ofiin jedhu. Fi aartu kophaa kee booddeen beektaa waan ofii dipireeshinii akkanaa keessa seente. Andoogni bo'aayyuu doonoo namni agahan koo akkasitti bo'uuyyuu hin jiru. Waa taanaan silki makiyya gachufadheetu maani. Flight muddeetu. Qifadhee boohee ka'ee bakkuma boohee sanitti achumatti rafee ka'ee achii ka'ee noormaalii ta'a bas. Buqqaafadhee ta'uu nufi. Yaa noormaalii ta'a amma faazariidhaan yoo wallalu as silkatti gurra gachufadhee biraa deemaa. Faazaritti. Kurumaanaan jira tokko wayi kurumaan sii deem ga'e hoolaa. Mira akkamii keessa soo jiru na gufachiise. Addaa namni takka guyyaas nama duraa balleessaa guyyaallee namaa tolcha. Anaa bira akkasitti haasa'u qurumaa osudhaan jiran. Liisaa leerisu agarree wali. Wal kuttee goobetti hin findiban. Amma akkasitti waan ofii maali jirtaati fayyee qabdaa nagee qabdaa. Wallah alhamdulillahi galata rabbii jira kunuu.
Amma gaafii tana si gaafachuuf natti illee ulfaatu. Natti illee ulfaatu sumaan gaafadha. Yoomiin amma aruusa keessan isiniif wallisa waan ofi. Kan eeggachaa turte kunoo dhufe guyyaan kee har'a waan ofii bareedu akkami jirta gammachuurra. Yoomiin isinii wallisaatiif abbaa manaa. Gin dhugamatti kama dhugaasan. Osoo sarki keessaa mi'a dhuftee naa wallistaa. Weellisuullee yoon baadhee garuu numaan dhufa. Hin dhufaa? Sirba maaliin godhe dhubeeta? Itee sargii shilet xirree udarsoo jaal amas ginyaal. Wallaa odoo osoo jechuun. Naarii ta'a rafi. Aaniin. Wannummaan feete osoo galte. Unkaan bakka sargii ati fuutuu miti. Nama takkaan adda bahee ganama tokkoon adda bahee jechuudha amala kiyya keessa. Unkaan bakka sargii inni fuudhu sargii inni nawaamee dhaquu miti. Sargii namaa yoo inni dhaqe bakka inni dhaqu iyyaafataan dhaqa. Inni as dhufaadha. Maal qaba waan ofii jechuun namni tokko yoo sii galee wal harkachuu baate xalaata jechuu miti bara. Amma naafeeti obboleeyyan rabbiitiif saahibaa jira. Obboleeyyan rabbiitiif osoo hin taane bakka adada si arguun waan dabarsine yaadachuu adada si arguun jechoota tinaan jette yaadachuu adada si arguun jechuun sammuu xiyyeetan achi deebisuu hin barbaadu gara fuulduraatti yaadu barbaada waan ta'eef nama san akka amma namni gaafa abbaa manaatiinis adda bahee bakka inni oolu barbaadu waa'ee isaa jala deemu waa'ee isaa dubbatu maal jedhu never. Unkaan sargii kan kee dhufuu miti. Sargumaan aanarra dhaqu. Sargii maatii dhattu iyyuu naqu. Taaziyaa ati dhatte naqu yoo ta'u abbeeraa guyyaa abbeeraan kiyya abbaan kiyya inni dhufee achi jira jedhanii naqu guyyaa. Waan ofii murannoon ta'e akkana jechuudha. Yaa fedhu. Ginsi jibbaaf yookaan ammoo hammeenyummaa akkasii waan akkasanii osoo hin taane bas eega bakka onnee kan koo keessaa baase nama tokko akka fooyyeen sin baasu gaafa si baasu. Akki fooyyee jechi namaatis gochi kan keetis wanni kamiinuu as keessaa sin baasu gaafa garuu muradhe. Gaafa muradhe. Takka muradhe. Bakka akkuma gaafa si yaala dhusan mudhiitee du'ee si yaala dhusan hallayyaan osoo jala jiraatteen argine san gaafa siin adda bahillee akkasumas si dagadha. Okkee yoo karaa waliin dhufne waan ofii rakkoo keessa yoo waliin dhufne aggaxaamii odoo ani si yaadin atillee ni yaadin bakka takka yoo waliin dhufne maal naan jettu na dubbista. Dubbisu. Salaamtaas naan jettu. Amma yeroo wayii jechuudha. Nama wayii akka tasaatitti bakka takka waliin dhufne beektee. Jechuun nama dura onnannee addaan hafne wayii bakka wayiitti waliin dhufne jennaan. Bakka nama san yeroo jalqabaatiif argee urga gaafa addaan hafneeti guyyaa jalqabaatiif argee akka tasaatti argee. Maal godhata akkana fuula keessa gadi ol na dhufu jira namni sun fuula keessa gadi ol na dhufu jira dhokadhe jala dudda gara galee uffata wannoo akkanatti ofirra buuseetiin dhaabadhe. Erganni taree jedhee booda dhaabbadhee dhaalee bakka ofii kiyyaa. Taree bara erganni na bira. Garaas dadhabee gizeenni si bira kute booda. Gizeenni si bira kute booda. Garaan dadhabuu osoo hin taane laaluun ni fedha. Garuu ammoo akkana face to face aniifinni akka wallaalu akka inni argite bakka. Akka inni argite jedhu akka inni arguu kiyya inni amanu sanitti arguun fedhu. Aha bakka atuma arkuu fedha malee akka inni arkuu kee inni si arkuun feetu. Akkas. Bakka namni silaa namnummaan ani jaaladheen adda baheen sun haga addunyaa tanarra jirtu animaa fi inni waliin arginu fedha. Anumaa fi inni. Angaroo hawwiin kiyya maal ni beektaa? Akka fedhe godhee rabbiin haruusa kiyya si haadhaabu. Wallaan dhaabadhu. Haruusa kiyya irra rabbi si dhaabee harka wal qabannee haadha manaatii yaafiyaatiif harka wal qabannee. Waanuu haadha manaa kan deebiin adda kan qabattaa. Maal rakkoo qabeessiis harka qabattee akkasitti waliin sirbina. Aniin? Yep. Atum. Oh my God.
ربي مالته بكون فيكون جام ربي قوياتا كيتشاسن أنا عايشة ويكون فيكون الجنة في ولا كان حاجة جني والله أنا بدو ما أنت ربي دعائن قرقة دعائن قرقة واني وما فربادة تايا بدل نرقم جد نرقم أوكي أما فكينا وأنا فيه أكاد قاعد عمي تقطعتي بكتكتي حالة مناتي يا يو ولا قرتنت هذه مال جت عمي قرصة مالي قرصة إنما بكويتي هاي إيشي نما كمان قبض نما نورمال نما سيجلي جرين إنما نتناسو سلام تاوي سين جتة سفير رفتيو بك ما كمان سيتون كاسو كوا اسمه اللي ما كان كاسو اسمه اللي نربي ستون أوكي جلو متبرد ربهم تبيكان يوكا ويدي مويدة وان بدا بك انجرو تفاني اسم باسين والله بالله ربي هذه رفي مال أكثر لكم مرتجع تنيادا نا أنا هتشن دبدو هذا منادي يوم أنا هتشن دبدو ناجي چنابدو يا إن شاء الله فوقي كمنا تجارتي دين تسيبي چلباني نو وان فرحاتو أنا فاتبر ولين هم يسني جتشي همان نوافانين بان وان حماتك ولين جتشي همان نوافانين بان متي جتشون جلكي ستوري أدانف نمتي يب يا إيوه وني واولد رانا جيفني نميني سميني يقول بكا أكو مرة واولد راجيسو ويا برجالا ولا جيسو رجال بديلو نو أما فكيني فوق أما يرو لا تدبرتي جتشون دكاماغوني دبرتي الدنيا تنا إرمال يتيو برباد دكاماغوني دبرتي لا الدنيا تنا إرمال يتيو برباد إبي كيسا بردي سقلنا مجالتون الدبوه كو حدبو دكاماغوني دبرتي دكاماغوني دبرتي مدان دبرتي قدان مال يتيو يو فكيني بدينا مثلا تندبات يو فكيني بنمن سنة ما يسيمي يدوتي إيشي زلمتي أبيوز يسي يدوتي الدبات بس هامي ديو أدانو باتو سن اللي مدو ما في مي ديو أدانو باتو ميرو ربيتو مانو يو ها أدانو باتو ونما دكاماغوني دبرتي مدان دبرتي إني قدام بارسنتين قداني رفتلي هاجراتو إفلي هبافتو مدان دبرتي قدان إبي كيسا بارسنتين سقلتا من سقل نما جالتو ردهفو وكا أدبهو واني دبرتين أوصون دندين بيلسني أوبسيتي دهبوسني أوبسيتي واحد أوبسيتي وما الدنيا تنفر دبرتين أوبسيني جرامو هنجرو دبرتين ما مراتون فيتي إني أوبسيتي جن واني دبرتين أوبسيني يو جراتي نما جالتو دهبو سو خنافو أنا أما فكيني فبا مناخيتي يو ولدو فيوانو في همينيا تكنقبو في نوني أنقر سيو جراته سيغلي جرين خيسان سيم أكنا أمانا أدرا منا من إنجون علم ديرا وان تبدو جتلا دامو مالا سيغل ديرا فدلان تكامت أتقروا يو يسيدان أمانا منا من يتنلي سيوما تندقا ما بشتري سنوسي أمانا إيراني مركو قبوانا في هميديني إدو لمغاري دينني أخلاق سولي في نرى ميديني يتي أمانا يتخدنا تمركو موهانا ميتو أزيد دنفانا نيتو ما ندوي سرطانيا قطعي برادوي سلام وقتم إنه فكيد أفتبع وانو في وان غاري نماني يجو نما تمنيو وان مغاري أما يبد زيتا فانا نيتو أولا غاري سيها يو جراتي تنجده maybe hojjate hojiidhaan bakka wayii gahuu darajaa barumsaatiin bakka wayii gahuu waan akka isan bakka garabbisii godhee jedhee waan gaarii akkana keessatti qabu. No bultii teessa bultii saaliha bultii gaarii rabbisinii haa godhu no. Kanaaf baru beekumsaa fi yookaan qabeenya illee caalaa addunyaa tanarra peacefully jireenya nagayaa jireenya qabbanaawaa tokko nama jaalattuun yookaan haadha warraa waliin jiraachuun I think kanaaf waa hunda naa jaala. Qabeenyaa fi maalirra qabeenyinis waan baruudhuuf waan illee deemu beekumsaas waan barattee argattu bultii gaarii garuu rabbiitu hiree namaa hanna siigala waan atii fi keetii godhuu dandeessu miti ni haalta. Anamma isii ofii waamee isiidhaan jabeessiini akkati waliin jiraadhu akkana. No yoo karatti walitti dhuftan akka tasaa bakka wayii yoo walitti dhuftanii agartee dhaamsi ati dhaamu. Soddaa jala karaarraa soddaarraa goran tokko beektaa. No waan akka soddaarraa karaa goran sanitti irraa karaa jalaa goran. No fakkeenyaaf amma ati nama muuxannoo qabu obsa jabaallee waan adda addaa qabu fakkeenyaaf isii san obsa keefaatti naa himuu sii gale maal akkanaan fadhu maal akkanaan jibbu inni waan akkanaan jaalatu waan akkanaatiis na jettee waan sii gale muuxannoo takka takka qoodu
Sanuu inni zayitiin jaalatuudha jaalataa. Marqan jaalatu gulbata jaalataa jedhetti himaa. Jechuun amma kana giseen Juulaay akkas jiinii miti waan ofii namni haasoma dubbiitiif hin kaase malee akkana ta'anii akkas jiinii miti. Wallaahi yoo siin akkana ta'etti akkas irra ta'a. Yoo siin akkana ta'etti akkas. Okkee Baay'ee fakkeenyaaf ijuma si ilaaluun isii ilaala. ijjina ilaaltuun kaakkamame waan ofii yoo nan fuudhe egaa nan fuudhe booda. Ijuma si ilaaluun bakka ijuma si akka waan nootitti si deessee si jedhaa dhokadhu yookaan ija kan kee arguun feene isaanii isallee akkasuma. Maal si goote isin? Isin maal si goote? Homaa si hin goone batiin qabdu. Naan barbaadu. Hin fedhu. Guutumaan nurraa muramte jechuun anaaf isiillee. Yaa osoo jechuun biyyatti isin hin jiraanne fayyadattee hin jetteeti biyya isin hin jiraannetti hin baya. Ollaa fee malee hin gallu'a. Wal duraa fi wal duubana. Osoo akka kaayiroo kana fataatee gadhiisee keeniyaa isin deema.